Video kana keessatti lammiilee Itoophiyaa paaspoortii Itoophiyaa baafattanii harka keessan irraa qabdanii fi kana boodas Itoophiyaarraa paaspoortii baafattanii itti fayyadamuudhaaf karoora qabdan hundaaf ergaa isin fayyadu isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Hanga xumura qophii keenyaatti nu wajjin tura. Kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenyaa bakkuma jirtanitti nageenya keessan dachaadhaan isiniif haa dabalu. Ani Shimeedhaa Shimeemaan video kana keessatti wanta baay'ee isin barbaachisuun isiniif qabadhee dhufe. Hanga xumuraatti akka na wajjin turtan isin affeera. Namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaatti dhuftan please channel kana subscribe gochuudhaan maatii channel kana ta'a isiniin jenna. Namoonni video kana daawwachaa jirtan video keenya yoo isinitti tole like nuuf gochuu hin irraanfatina. Karuma qophii keenya guutuutiin isin dabarsa. Namni tokko karaa seera qabeessa ta'een biyya isaatirraa karaa biyya birootti imaluudhaaf ulaagaalee adda addaa guutuutu isa irra jiraata. Ulaagaaleen inni guutuu qabu keessaa tokko paaspoortii baafachuu yookiin paaspoortii qabaachuudha. Namni paaspoortii erga baafatee booda sababa garaagaraatiin biyya ambaa keessatti paaspoortii isaa yeroo dhabu ni mul'ata. Lammiileen Itoophiyaa yeroo ammaa kana baay'ina qaban biyya ambaa erga deemanii booda paaspoortii isaanii mana keessatti hojjetan keessatti gatanii akkasumas iddoo adda addaatti paaspoortiin isaanii jalaa badee yeroo rakkatan ni mul'atu. Kanaafuu rakkina kanaaf furmaanni isaa maali? Lammiileen yeroo ammaa kana paaspoortii harkaa qaban maal gochuutu isaanirra jiraata? Kana boodas namoonni biroo kan paaspoortii baafachuudhaaf karoora qaban yookiin amma baafachaa jiran rakkinni kun yoo isaan kan qunnamu ta'e akkamitti rakkoo kana keessaa ba'uu danda'u? Kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenyaa videoon keenya kanarraa rakkina kanaaf furmaata kan laatudha. Paaspoortiin namoota harkaa sababa garaagaraatiin ni bada. Kuni waan haaraa miti. Paaspoortiin yoo kan isin harkaa badu ta'e karaa waajjira qoonsilaa biyya isin keessa jirtanii jirutti deemtanii paaspoortiin keessan akka isiniif baafamuuf gaafachuu mirga ni qabdu. Kuni waan salphaadha. Paaspoortiin isiniif ni baafama. Haa ta'u malee wanti isin rakkisu waan kana booda jiruudha. Waajjirri qoonsilichaa kun gaafiiwwan akkanaatiin baay'ee dhiphachuu danda'a. Namoonni paaspoortiin isaanii jalaa badee namoonni paaspoortiin isaanii haaromfamuu fi sababa garaagaraatiin gargaarsa lammiileedhaaf kennuudhaaf jecha waajjirri qoonsilaa biyya isin keessa jirtanii kun baay'ee hojiidhaan dhiphachuutu mala. Sababa kanaaf jecha tajaajila isin barbaachisu saffisaan argachuu dhabuu dandeessu. Tajaajila paaspoortii isiniif baasu yookiin paaspoortiin keessan gaafa isin jalaa bade salphumatti akka waajjirri qoonsilaa biyya isin keessa jirtanii dafee isiniif baasuuf isin dursitanii wanti mijeessuu qabdan ni jira. Innis kan itti aanu kana. Jalqaba irratti osoo paaspoortiin keessan isin jalaa hin badin dura gaafuma jalqaba paaspoortii keessan baafattanii harka keessan irraan akkuma geessaniin paaspoortii keessan kooppii gochuudhaan kooppii isaa maatiiwwan keessan bira kaa'uu qabdu. Maatiiwwan keessan gonkumaa kooppii kana akka isin jalaa hin ganne akeekkachiisuu qabdu. Akkasumas namoota garagaraa kan amantan yookiin maatiiwwan keessan kan ta'an bira kaawwachuudhaan salphumatti gaafa paaspoortiin keessan isin jalaa bade lakkoofsa san nama isinii erguu danda'u yookiin kooppii san nama isiniif gara biyya isin jirtanitti bakka isin jirtanitti send isinii gochuu danda'u. Fakkeenyaaf moobaayiliidhaan suuraa kaasee ta'uu danda'a, faaksiidhaan ta'uu danda'a, siistamii garaagaraatiin iimeeliidhaan ta'uu danda'a, nama isiniif erguu danda'u bira kaa'achuu qabdu. Mala garaagaraatiin kooppii paaspoortii keessanii of bira kaawwachuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf Telegram chaanaalii bantanii chaanaalii Telegramii dhuunfaa keessanii kan
paaspoortii keessan paaswoordiiwwan feesbuukis ta'uu danda'a, iimeelii keessanii ta'uu danda'a, kan keessa kaawwattan private gootanii itti fayyadamuu ni dandeessu. Telegram chaanaalii mataa keessanii banattanii achirra kaawwachuu ni dandeessu. Kun yoo kan isinitti ulfaatu ta'e kooppiidhaan of bira kaawwachuu, hiriyaa keessan bira kaawwachuu waan salphaadha. Haa ta'u malee hanga ammaatitti namoonni paaspoortiin harka keessanirra jiru waan kana akka salphaatti ilaaluu dandeessu. Namoonni harka isaanirra dhabanii rakkoo guddaa keessatti argaman lakkoofsi isaanii baay'ee hedduudha. Akkasuma immoo ijoollee baay'een mana maadaamitti gatanii kan badan ni jiru jechuudha. Rakkoo isaanirra ga'u baachuu dadhabanii itti ulfaatee hojiin walii galuu dadhabanii sodaachifamanii lubbuu ofii baasuudhaaf qofa gaafa badan paaspoortii isaanii achitti hafa jechuudha. Ijoolleen kunneen karaa irratti ba'anii hafu waan ta'eef baay'ee rakkatu. Haa ta'u malee gaafa jalqabaa paaspoortii isaanii osoo kooppii godhatanii qabaatanii salphumatti gara waajjira qoonsilaatti deemuudhaan rakkoo kana furuu ni danda'u yookiin paaspoortii biraa baafachuu ni danda'u jechuudha. Horofaan eegan yookiin baay'ee itti ulfaatu jechuudha. Akka nama paaspoortii hin qabneetti ilaallamanii jechuudha. Kabajamtoota kooppii godhatanii waan qabaniif salphumatti lakkoofsaanii ni argama, paaspoortiin biraa ni hojjetamaa fi jechuudha. Kooppii qabaachuun kanaaf isin fayyada. Hanga ammaatti namoonni paaspoortii harka keessanirra qabdan isin namoota carraa qabeessa taatanidha waan taataniif kooppii godhadhaatii iddoo garagaraatti bittinneessaa kaawwadhaa, gaafa rakkootiif isin fayyadaa jedheetiin isin gorsa jechuudha. Nama biroorraa barachuun baay'ee gaariidha. Rakkoon gaafa isin raga'ee qofa rifachuu hin qabdanii namoota biroorra gaafa rakkinni ga'e anarras ga'uu mala jettanii hubachuutu isinirra jiraata jedheetiin yaada. Gorsa obbolummaati. Ani Shimeedha. Shimeemaan kan hin qophii kana isiniif qopheessee viidiyoo birootiin hanga walitti deebinuuf bakkuma jirtanitti jireenyi keessan isinitti haa tolu, wanti ulfaataan hundi isiniif haa salphatu. Ulfaadhaa, galatoomaa, jiraadhaa. Bye bye.